Ijoollee namarra xixiqqoodha. Namni guddaan yoo neefi fuudhe ija shari'aatiin maal jaama? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paartii lammaffaadhaa tanii baay'ilamanneen walitti deebinee jirra. Ijoollee namarra xixiqqoodha. Namni guddaan yoo neefi fuudhe ija shari'aatiin maal jaama? Waliin haa ilaallu. Paartii dabartee irratti ta namarra guddoodhaa fuudhuun ni jirtii dabarsinee jirra. Ta'arraa tana irratti kana laalla. Irra hedduun keessan nabiinuu sallallahu alaihi wasallam Aishaa fuudhee isaa umriin ammanaa ja'a san malee wallee quban qabaniin se'a san qofaa miti. Umar bin Khattaab isaa umriin isaa guddattee nama guddaa tahe intala Ali ibn Abi Talib Ummu Kulthum isii xiqqoodhaa fuudhe. Yoom kana qofa Aliyyummaan san Ali ibn Abi Talib jechuu intala Faaximaan haboo taatuuf intala Zeenaba nabiidhaa sallallahu alaihi wasallam bar umaamaa mucayyoo daa'ima gaafa madiinaadhatti hijiraa as bahan nabiin sallallahu alaihi wasallam akka daffirra fuudhee qabu gaafa aliyyii duruu ilmaan hore jechuudha. Intala san nabiyyiin maali Aliyyi ibn Abi Talib umrii isaa waggaa 60 dabre mucayyoo daa'ima fuudhe. Maali eeysaa dhufte kun? Kanaa ja'anii onlaayinii irratti ol bahanii waamee kanamaan jechuudha eeysaa dhufe. Yoom kana qofa Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu haadha mana isaa Naa'ilaa isaa waggaa 70ti mucayyoo amma lafaa ol kaatu ta waggaa 10 wahii jettee lakkaawwattu fuudhe. Namni jaarsi guddaa waggaa 70 ilmoo amma 20 fuudhuun zulmiidha jedhan hin jiru. Hinjiru wanni akkanaa kitaaba keessa. Ulamaa'onni keenyaa fi du'aatonni keenya yeroodha da'awaa goonu maal namni jaalataa laaluudhaan miti. Wanni tun shari'aadhaa laaluudhaan gaariidha malee waan shari'aadha zulmiin tahin zulmiidha jechuun waan shari'aadha dhorkaan tahin dhorkaadha jechuun ammaas gariin akkini jiru bar fadhii fixatee jira bar fadhiin guddina keessa hin jirtu. Fadhiin uumama rabbiin nama keessatti uume jaarsa guddaa umriin deemte gariitiitu afurnaahumaan gootu kaja'u jira yaa jirana maaluma taatan mucaa daa'ima rabbiin fadhii keessaa fuudhee wallaansa bakka meeqaan deemanii ni jira. Dubbiin dhaabbata kanaaf kanaa miti fadhiidha jedhanii kanarra murteessuudhaa miti shari'aan jechuudha. Saniif namni yooneefi fadhii ifi hin qabaanne xiqqaa tahuu guddaa tahuu san ni wallaanama. Ammoo nama guddaa fadhiin qabu jechuun barbaachisaadhaa miti. Ani immoo waan dhiyoo tana deemu irratti wanni nin jechuu barbaadu sheekni keenya baarakallahu laka wa baaraka alayka wa jamaa bainakumaa fi khayr ammaaniin siin ja'a yooneefi takkittiin irra qeeqa qabu tan inni haadha mana isaa dhungate san yooneefi kan isa duubaa namni kaasee gallakkise tahuu baatte yooneefi immoo inni gallakkise san sirriidhaa mitiin ja'a. Waan kana jeefi jira yeroo takke haadha manaatiin sumaa kanatti isiin si dhungattu odoonii fi onlaayinii irratti ol baasan jiin odoonii fi siin qabattee jirtu nama dura onlaayinii irra bahuudhaan mala kanallee asiin adda baafadhaadha asumaaniin jechuu barbaada. Sheekni keenya yoo waan san kan itti yaade taate akkisan uummata duratti miidiyaa hawaasaa irratti ol fuudhanii godhuun sirriidhaa miti jechuu san qofaan nasihaa godhaaf malee baga gammaddeen jaan jechuu. Wanni inni adda baafadhaa jedhuu fi akkanuma laalanii jechuun nama duubaa baasuun taateen akkanaa mudannoo akkasii anillee mataa kiyyanniin qaba waan jedhurra dhaabbadheetiin odoonii fi ol baasuudhaaf hin tahin namni keeysoodhatti akkuma fudhatanitti gama biraatiin ol bahuun ni mala jechuudhaaf yoonii fi kan waan san dalage taate nasihaa bakka san qofaan nasihaa yaaduu fi barbaade malee dhaabbattanii ajandaa dheettanii asiin horiitan karra na ajaa'ibsiisee jiran mas kanarra na ajaa'ibsiise kami kan hadiisa وشيخ زان جارس زنا قد ولف فكيسو سبحان الله في كل خطوة نمغري قربين فتن ما يروهن دبكم أخالف هديمو وكدين ربي دي تم زراتي هنا قرد وماني أزباق ونولال سنكسي وانا كسنك أنفتشيسي وان سني ولف دو فديدان كم نيفي جيلال بكما بي بكا إني ولم ميرسيفتو سنيف جتشا وان أكا غري خوب كو غري تيس وهم همتيتني علم وهم همتيتني هند جيفتنا عايزين نجت شوران بربادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.